Launin jedhama baga nagaan dhuftan anaa dhufu ayyaanni kun ayyaana nagaan dhufaa ta'uun jedha. Wanta asitti argitan kun nyaata aadaa Oromoo naannoo magaalaa Walisooti. Yeroo Faasikaa kan nama wajjiniin ollaa wajjiniin namoota adda addaa wajjiniin itti fayyadaman nyaanni as jiru kun. Eeyyeen egaa godinni Shawaatti bal'inaa oomisha adda addaatiin beekamtuudha. Oomisha hedduu qabdi jechuudha. Lafti ishee waanumarra facaasan biqilchiti lafa diriiraa fi mijataa qabdi. Kanaafis egaa nyaanni asitti dhiyaate kun ragaadha jedheetii yaadamee asumarraa jalqabnaa kun akkuma argaa jirru biddeeni isa kaan immoo nutti himame. Balixa Shawaa nyaata aadaa baay'eedhaan beekama. Sana keessaa xaafiin kun nyaata xaafiiti kan xaafirraa hojjetamu asitti kan oomishamu. Keessummaan innaa dhufe ayyaana guddaa kanaani kan eenyu jennu xaafirraa kan hojjetamu biddeena bareedduu xaafii naannoo kanatti kan oomishamu kun immoo qamadiirraa kan oomishamu. Qamadiin bal'inaan naannoo godina kibba lixa Shawaatti beekamaadha. Qamadiidhaan oomisha qamadiitiin kan beekame kun immoo daabboo isaati. Inni ayyaana Faasikaa keessummaadhaa kana dhiyeessu. Ayyee kun immoo warqeerraa akka hojjetamu odeeffannoo isaa qabna. Baay'inaan warqeen naannoo kanatti baay'ee akka beekamus quba qabna. Mee akkamittiin hojjetu Hollataa jedhama natti fakkaata. Naannoo kanatti warqeen oomishni warqee sirriitti beekama. Amma biyya alaattu oomishni warqee godina kibba lixa Shawaa amma biyya alaattu amma naannoo Itoophiyaattu hin beekamu. Ergamaa jira waan baay'eetu immoo irraa hojjetama. Fakkiidhaa kun Hollataa jedhama. Hollataa jedhama waan adda addaatiin nyaatama kun. Dhandhamuun hin danda'ama. Danda'ama. Kocheedhaan nyaatama, ittoodhaan nyaatama. Keessummaan guddaan kabajaan naa dhufe naannoo kanatti kanarraa waan baay'eetu hojjetama. Hanxiitiin irraa hojjetama, umbiroo warqee irraa hojjetama. Kun waan baay'eetu irraa akka warqii. Baay'ee dhandhameera baay'ee namatti tola mi'aa. Tole kunoo egaa. Kun booka. Bookni dammi naannoo kanatti baay'inaan oomishamaa jira. Kun booka. Booka jechuun daadhii jechuudha. Daadhii kanarraa yookaan keessummaan dhufe keessummaan akka keessanii kun innaa dhufe ayyaana kanaan bookarraa kan hojjetamu. Keessummaa kanaan simatu jechuudha. Tole mee. Kun booka jedhama. Booka yookaan daadhii jedhama. Dammarraa kan hojjetamu naannoo kanatti immoo oomishni dammaa sirriitti beekamaadha. Kanaaf kun daadhiidha booka Oromooti. Kan keessummaa kabajaa deemu. Inni akka biraati. Garbuudha kaawwii garbuuti naannoo kanatti innaa qonnaa lafti keenya bal'aadha diriiraadha innaa hojii qonnaati hojii oomisha adda addaati ka'anii deeman kana qabatanii akaawwii kana dammaan dhadhaadhaan kan hojjetamu kana qabatanii fi agalgiliitti qabatanii dammis dhadhaan yeroo hunda dhiyaata keessumaa innaa fagoo deeman innaa hojiidha iddoo fagoo deeman qabatanii deemu balaa qabatanii deemu garbuurra kan hojjetamu kun immoo caccabsaa jedhama. Caccabsaan kun keessummaa kabajaa keessummaa guddaa ayyaanaa kan qophaa'u. Maalirraa hojjetama? Kun qamadiidhaa fi dhadhaarraa hojjetama. Qamadii dhadhaarraa hojjetama. Kunis caccabsaa jedhama. Kan hojjetamu xaafii diimarraa. Xaafiin diimaa kun keessumaa dubartii deessuudha. Dubartiidha kan sirriitti barbaadamu xaafiin diimaan kun naannoo kanatti kan oomishamu. Barbaadameeti kan asii dhufanii hundumtuu mudhatee bitatee deemu naannoo godina kibba lixa Shawaatti xaafiin diimaan jaalatamaa barbaadamaadha. Kun immoo bassoo jedhama yookaan cuukkoodha kun. Dhadhaaf garbuurraa hojjetamaa kun keessummaa guddaa nama dhufee ayyaana adda addaatii kan ta'u naannoo kana keessatti cuukkoon beekamaadha. Keessummaa kabajaa keessummaa guddaa nyaata aadaa naannoo kanaatti kan beekamu kun cuukkoodha kan jedhamu mee dhandhamachuunis hin danda'ama egaa. Akkasumas mi'aa. Kun immoo kochee raafuu jedhama. Kochee raafuu kun innaa ayyaana waggaa, innaa Faasikaa, innaa masqalaa nyaata aadaa guddaati kuni warqee wajjiniin nyaatamu.
ittoodha kuni. Ittoon kun akkuma jedhame ayyaana kanatti baay'ee barbaachisaadha. Sooma hiikadha warri soomaa turan iddoo kanaan dhaqanii kan. Baay'een daawwattoonni keenya baay'een mana isaanii keessaa ta'anii yoona kan nu daawwachaa jiran nyaatuma kana fakkaatu akka isaan nyaachaa jiranaaf. Kanuma qopheessu amma yeroo kanatti yeroo Faasikaa kanatti sooma hiikadha kan qopheessan kana nyaatota akkanaati kan qopheessan kun ittoodha raafuudha kunis ittoodha nyaata akkanaati kan qopheeffatan isaan hundumti keenya. Kunis raafuu qabu. Raafuu ittoodha. Kuni buna qalaa jedhama. Ne ilaaline buna qalaa jedhama. Buna qalaa dhadhaa qofaan kan hojjetamu. Buna qalaa jedhama kuni nyaata kabajamaa nyaata guddaa naannoo kanatti beekamu nyaata guddaadha yeroo sooma hiikaa kana dursa ka'anii buna qalaa kanaan abbootiin naannoo kanatti buna qalaa kanaan kan hiikamu. Kun immoo aannan shaameta jedhama. Shaamenni kun aannanii fi garbuurraa hojjetama. Aannanii fi garbuurraa hojjetama. Innaa sooma hiikanii ka'an kana dhuga naannoo kanatti. Aannan raafameet itittuun raafameet edda raafamee garbuudhaan rukutamee dhugamu. Kanaaf innaa sooma hiikanii ka'an qaama namaatiif tokkoffaa garbuu qaba lammaffaa aannanii. Aannan immoo naannoo kanatti horii baay'ee jira. Naannoo kana keessa oomishni aannanii bal'aatu jira biyya kana keessa naannoo godina Shawaa kibba lixa Shawaatti kana kanaati kan nyaatamu jedhu. Ittoo wal fakkaatutti. Kun kochee jedhama naannoo kanatti. Kun kochee jedhama xinnoo ishee ibiddi tuqeeti kuni inni sun murataa inni kun kocheedha. Kocheedha kanatti qophaa'eet. Kunis kocheedha. Xinnoo ishee ibiddi seeneeti kun immoo kan ibiddi hin seenne. Egaa kabajamtoota hordoftoota keenya kan hordofaa jirtan qophii addaa ayyaana Faasikaa sababeeffachuudhaan as magaalaa Walisootti dhaabbanni raadiyoo fi televezyiinii Oromiyaa qopheessedha. Akkuma waliin daawwachaa turre egaa nyaanni aadaa godina Shawaa kibba lixaa itti beekamtu kanneen amma ammaatti walumaan daawwannee turre waan baay'ee mi'aawu waan baay'ee miidhaguudhaan illee dhandhamee baay'ee natti toleera. Egaa nyaatni aadaa naannoo kanatti haala akkasiitiin kan inni qophaa'uuf oomishuma naannoo kanarraa hojjetameen jechuudha. Kanaaf baay'ee namatti tola. Godinni Shawaa kibba lixaa hawwata turizimii hedduu qabdi. Lafti ishee mijattuudha. Qilleensi ishee jireenyaaf baay'ee tolaa waan ta'eef kanneen hojjettanii biyyas ofis jijjiiruu barbaadan garanatti koottaatii invest godhaa maallaqa keessan invest godhaatii ofis jijjiiraa. Biyyas jijjiiraa isiniin jenna. Qophiin keenya ammas akkuma itti fufetti jira jechuudha. Galma keessatti qophiin bashannana addaa akkuma itti fufetti jira. Ammas nu faana bu'aa isiniin jenna.